Seenaa gabaabduu Ibraahim Haji Alii Baruu. Ibraahim Haji Alii abbaa isaa Jiraa Afran Qalloo Haji Alii Baruu fi haadha isaa Hajaraa Ahmad irraa magaalaa Dirree Dhawaa ganda qabri ijoollee naannoo Masgiida Jummaatti toora bara 1948 keessa dhalate. Barri 1962 bara soso'insi afaanii fi aadaa Oromoo hawwisoo Afran Qalloo kanneen wal duraa duuban magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhaabbataniin maalummaa fi eenyummaan sabaa du'a diinni hawweerraa bayyanachiisee bu'uura sabboonummaa haba qaaluu itti jalqabe. Qayroon gaafasii warri soso'aa kanaaf ijataan akkuma kanneen arraatti diinaa fi gantootan adamfamuun biyyarraa arihullee wal'aansoon jalqabde akka isaan hawwanitti hin kushuufne. Inumaa guujni sabboonummaa kan isaan qabsiisan Dirree Dhawarraa ka'ee Oromiyaa keessaa faca'ee garaagarummaa diinni baroota 80 oliif lammiilee jidduutti uume diigee sabboonummaa fi tokkummaa uummata Oromoo kan arra 1,60,000 ol keessa danfaa jirtuuf bu'uura ta'e. Guca sabboontonni hawwisoo Afran Qalloo kanneen maqaa urjii bakkalchaa, hiriyaa jaalalaa, biiftuu ganamaa fi maskoobin haqaaramanii qabsiisanii qabsoo hidhannootiif biraa deeman dhaamuu hanqisanii qaanqeen isii Oromiyaa guutuu akka walgayu warra godhan keessaa tokko Ibraahim Haji Alii Baruuti. Akka hawwisoonni armaan olitti mootummaa gaafasiitiin bittinnaawanii miseensonni gariin biyyaa baqatanii gariinis hidhamanii warra isaan booda haayuma fakkaatuuf jaaraman keessaa tokko hawwisoo Suuqal Ilaaqi kan kaa'imman miseensota hawwisoo tanaa Aadam Musoo Kabiiraa, Abdushakuur Umar Yoo Khazixii, Ahmad Yoonis, Diin Addaawwee, Hamid Ahmad Liban yookaan Hamidoo, Ishaaq Furdee, Kamaalee, Mahdi yookaan Liqamambar, Milli, Muqbil Ahmad, Sayyid Abdusalaam, Waahib Joobaanii walitti qabee ijaaree hoogganummaan gaggeessaa kan ture Ibraahim Haji Aliiti. Ibraahim hoogganummaa hawwisoo malees Suuqal Ilaaqiif wallisaa dhawaa akkoordiyoonaa fi mi'oota muuziqaa adda addaa ture. Haalli naannoo Dirree Dhawaa akkuma amala isaatti hawwisoo fi isattis hammaannan Ibraahim Finfinneetti jalaa godaane. Akka achi dhaqeen waahillan waliin shaggar bahan warra akka Himee Yuusuf, Aadam Musoo faa waliin hawwisoo maqaa aduu birraa moggaasanii fi dhaabe. Magaalaa gaafasii miti arraahu afaan fi aadaa Oromoo funyaan irraa qabatamu tan nafxanyaan qoma dhiibdee keessaa shubbiftu keessatti guddina aadaa fi afaan Oromoo sodaa malee dhawwaaqe. Ibraahimii fi waahillan aduu birraa Finfinnee keessatti hawwisoo Oromoo tan duraa dhaabuun yadaloo fi muuziqaa ammayyaatiin wallelee afaan Oromoo walaloo fi alalaasaa yeroon hin moofeessine gurra diinaa duuchuun tan Oromootaa hawwadanii sabboonummaa qomatti biifan. San malees walgahii Maccaa fi Tuulamaa irratti argamanii lammii booharsuun jaarmayichi miseensummaan akka dagaagurratti qooda guddaa laatan. Agarsiisa aadaa Oromoo kan gurraan dhala 28 bara 1976 magaalaa Finfinneetti godhame hirmaannaa isaaniitiin seena qabeessa godhan. Yoomsan qofa naannoo Finfinnee bira taranii baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa deemanii. Dhagahi lammii koo dhagahi fira koo wal hin beeynu malee barnuti foon tokko akka firii bishingaa nu faffacaasanii walitti qaqqabamaa bakkuma jirtanii. Keenyumaa keessanii maa ala teessanii isin nu hin beeytanii barnuti dakeessanii. Namni biyyaa bahee waan biyyaan dubbatu kan gargar nu baase biyyee haa uffatu jechuun lammii tokkummatti yaaman. Daawwattoonni imimmaan gammachuutiin akka if dhiqan godhan inumaa baay'ina namoota iddoo sanirraa wallistootatti ol yaa'uun bakki dooyaa gaafa citteen qaban. Hojiilee hawwisoo aduu birraa tanaaf mootorri eenyu yoo je'ame Ibraahim Haji Aliiti. Mootummaa Haile Sillaasee tan guddina afaanii fi aadaa Oromoo akka boombii niwukileeratti sodaattu qoftee gaafa tan dargii dhaabbatte guddinni afaanii fi aadaa Oromootis foddaa xiqqoo takkaatu baname.
gaafana carraa arkametti dhimma bahuun gaazexaa bariisaa tan qubee giiziin maxxanfamuun ogbarruu afaan oromootiif bu'uura lafa kaa'ee gaazexeessitoota abuuran keessaa Ibraahim Haaji Alii isa tokko. Fedhiin ijoollummaan qaama seente keessatti guddachaa dhufte ogummaa itti horee itti hiyyoomee jiloota guddaa afaanii fi aadaa oromootiif biyya keessaa qophaa'an irraa kan Ibraahim qooda hin fudhatin hin jiru. Sammalees afaan oromoo waltina qabaachuu irratti qormaata akka gootuuf koree dhaabbatte keessatti miseensummaan qooda guddaa gumaache. Fedhii afaanii fi aadaa oromoo malees Ibraahim nama ispoortii keessaa tapha kubbaa miilaa haalan jaalatu. Fedhiin tunis akkuma taanitti kan isa dhuunfatte ijoollummaani. Haala kanaan Ibraahim yeroo barnoota irraa hafteef kan irratti bobba'u hojuma lamaani. Tanaafis akkuma kan taanitti garee miilaa tan maqaan Surgis moggaasee fi dhaabee hoogganaa ture. Haalli kun Ibraahim naannoo hawwisoo yoo hin jiraanne bakki itti barbaadamu laga harree yookaan cirracha iddoo ijoolleen dirree kubbaa itti a'an godhe. Akkuma fedhii afaanii fi aadaatti tan kubbaa miilaatis Ibraahim bahara beekumsaa isii keessa cuuphe akka kaa'imman irraa baheen ogummaa isiitiin muuxatee garee kubbaa miilaa warshaa kottoonii dirree dhawaa keessatti dhaabbattetti taphataa lakkoofsa 10 ta'e. San birattis fedhichi seenaa kubbaa miilaa qoma guute. Inumaa gama booda raadiyoo faanatti aangoo biratti gulaalummaan sagantaa ispoortii muudame. Ibraahim Haaji Alii raadiyoo faanaa bara 1987 hundeeffame irraa qabee bu'uureessitoota keessaa hangafa yeroo ta'u faanaa keessatti raadiyoodhaan sagantaalee adda addaa qopheessuu fi gulaaluun nama hojjetaa ture. Keessaafuu sagantaa faanaa afaan oromoo raadiyoo faanaatiin tamsa'u jaalatamummaa jabaa kan horatee fi afaanicha dagaagsuu keessatti gumaacha olaanaa qaban qopheessuun dhiyeessaa ture. Ibraahim Haaji Alii jiruu gabaabduu addunyaarra jiraate keessatti walleelee seena qabeessa ta'an biratti barruulee afaan aadaa afoolaa fi seenaa oromoo irratti xiyyeeffatan kanneen odoo hiree maxxansuu hin argatin biraa godaane hedduu barreesse. Ibraahim Haaji Alii ijoollummaarraa kaasee nama safuu cimtuun badhaadhe, nama haraaraa fi amaloota babbadoo nama dhuunfatan irraa qulqullaa'e, nama sabboonaa qabbanaawaa sabni isaan boonu, kan hamtuu fi toltuu hoflaan simatu, kan namni waa hillummaaf gandi ollummaaf dhaabni afooshaan miseensummaaf maashoon barbaadu. Sanirraa nama akkuma aadaa isaatti amantii isaatis jabeessuun sujuuda darraa ibsu. Ibraahim Haaji Alii dhimma lammii tan jiruu fi aakhiraatis odoo akka barbaachisutti wal maddii oofuu dhukkuba ji'oota muraasaaf isa mudatee tureen ergaramee ilmaan 10 if duubatti dhiisee muddee 22 bara 2020 bakka kan dhalate hundi irraa hafuun taanetti godaane. Ibraahim Haaji Alii rabbi jannataan haa qananiisichaa maatii fi firoottan akkasuma ummata oromoo guutuuf jajjabina hawwinam. Barreessan seenaa tanaa hayyuu seenaa fi kitaabsaa Abdurrashiid Abdurrahman yookaan Abbaa Urjiitim. Askootu asiin jira kallayyoo mudhii hohamii kira. Paredina bojitu yakifti paredina yashaka paredina bojitu bareni ke palpala kanarkaniti namarachitu bareni ke palpala kanarkaniti namarachitu. BBS Burqaa odeeffannoo haqaa.